warra waboo jaalatuuf wanta san dura godheetu irra badaadha malee interview tana keessa nothing pointiin hin jiru yoo ka dhugaa walitti dubbannu taate wanni waboo muhidhu hin jiru garuu ati interview tanatti ragaa fidachuuf waan inni duraan jee gartee akkana jee jettee yoo hafuutu taate Jawaar maa hin du'iniidha malee maa mana hidhatti hin hafiniidha malee Jawaar qeeqamuu hin geenye qeeqamuu ni qaba ilma namaatiinis ni balleessa diinaa wajjin naftanyaa wajjin dhagaa irratti haruun hin geenye keessaafuu hayyoonni keessaafuu warri waa hubatan keessaafuu warri Oromoo dura dhaabbattan hawaasni isin gowwaadha jettan kun smart isin caalaa hubatu magaalaa itti tolte bitaa dhugaatu nama quubsa dhugaatu si quubsa malee ololaa miti dharaa miti dhugaatu si kana quubsa dhugaatu si deeqqifachiisa sobaan hawaasa if jalaa ari'aa jirta malee hawaasni akka dhagaa walitti haru godhaa jirta malee hantuuta baarreerra taa'u baarreef dhaban hantuuta baarreerra taa'u baarreef dhaban gaafa mootummaan Jawaar ajjeesuu ka'u yoo xiqqaate Oromoo 80 oliitu lubbuu isaa dhabee jechuun sababa isaa arrallee gaafaan Jawaaritti dubbadhu Oromoo wali buuti jettee beekuu qabda yoo kanan beeyne ati qabsaa miti jechuudha Oromoon ammallee sababa Jawaar lubbuu kafalu kumaatamaan jira ati yoo hubannoo kanan beeyne ati qabsaawaa ifin fakkeessinii jechuudha Oromoon Jawaar yoo tuqame ammallee aarsaa ta'uudhaaf if qopheesse kumaatamaan jira yoo Jawaar siif hin taane Oromoo Jawaar jala yaatuuf if qusadhu yoo Jawaar adeemsi isaa siyaasaan isaa siif hin taane please Oromoo Jawaar jala deemtuuf if qusadhu yoo kana if hin qusadhu taate nama hawaasni jaalatu ite gaafa waan ati jaalottu hawaasni tuqe ati diiggaadha jirtaa beeku gaafa waan namni jaalatu ite namnillee waan ati jaalattu si jalaa tokko akkasitti hubadhu si galu jiraami wanta ati jaalattu dhimma ati deeggartu namnillee si jalaa tokko indirectly Oromoo wali buusaa jirtaa jechuudha Jawaar kana jechuun qabu amma fakkeenya eenyu Jamal Ganamooti moo maal Minnesota kana taa'u jira erga Jawaar hidhame wanti ati goote hin jirtu hiriira Minnesota keessatti nama 5 nama 60 baafta I think so bakka Oromoon jirtu hedduu deemta siin beekaa amma sayyoon diigaadha sayyoo jechuun sayyoo waggaa 12 duraan beeka sayyoon nama Oromoo addaan diigu miidiyaa irratti jechuudha sayyoodha wajjin dhuftee Jawaar akkas jechuun qabu maaliin akkas jechuun qabu yoo hajattu taate ati hajachuu beeku maaliif hin jeen ati Jawaar hidhaadhaa bee ati kamana alaa jiru maaliif waan takka jettee Oromoo walitti hin qabin Oromoo sheer godhaaga sheer waliif godha humniiti gartee sheer godhaa sinne girrisaan kiyya sheeraanaa godhu warri biraa silaa dhugaan fedhanii Jamal Ganamooti moo eenyu siin beekaa Minnesota hawaasa dila kana keessa nutu bakka biraatti dhufnee hiriira achitti isin wajjin baana nama 20 baatee nama 20 duratti dubbataa jechuudha Oromoo Minnesotaatu walitti qabuu hin dandeenye jechuudha Jawaar wanta kana godhuun qabu akkana jechuun qabu yoo jette qeequu mirga qabda ilma namaati qabsaa Oromooti beekamaadha Oromoo keessatti yoo Itoophiyaa keessaas beekamaa qeequu mirga qabda ta'uu hin qabu gizee jettu wanta Jawaar yaadee fi akkaataa itti Oromoo ummata Oromootiin fayyada jau isaatu dubbata malee ati mataan kee mataa Jawaarii miti mataan Jawaar mataa keetiiti miti Jawaar akka keetitti yaadu saba keessaa if hin baasin nagayaan qabsoo itti amantu jabeessi waxarii bareechi hukkuulii libaanatatti arfadhu akka hawaasni kara dhufu godhi Jawaar interview takka dubbate qeequu hin geenye interview san keessa qeeqni hin jiru duraan qeequu barbaadan maaliif hidhatti nurraa hinaf maaliif hin ajjeesin warra ja'u yoo taate malee Jawaar interview takkaan ganaa isinin dhufaa jira gaafii qopheeffadhaa eeggadhaa Jawaar maaliif akkas jette Jawaar maaliif akkana jette by the way wanni inni jeesin jiru gurbaan nageenya lallabe
gurbaan nageenyaan fedhaa je'an namni tokko akka dhumu hin fedhuu je indirect hiika biraa takka hin qabu please lola walirra haadhiif nuu je Jawaar if qulqulleessuu fedheeti marroo abaaruu fedhee jettee hiikattaati yoo barbaachisaa ta'e inni yaada isaatii jechuudha kun sirrii miti yeroo jettu marroon si mari'ateen goone marroon Jawaar mari'ateen goone marroon goota akka xarraqqee akka keessaniitii miti marroon goota waan itti amane godhu warra diaspora keessa tattaa'ee Oromoo addaan diigu marroon gadhee akka keessaniitii miti marroon diigaa akka keessaniitii miti marroon nama dhimma itti amane jaaree wali qabee hidhachiisee kaayyoo isaa galmaan ga'uuf itti jichee if wareeguun nama osoo Oromoo takkallee hin qeeqin dhimma guddaa san hojjeteedha marroon wanta isin agartan san hojjeteedha marroo bakka buutanii Jawaaritti yoo dhagaa arte ati diigaadha malee kanaa miti hin fakkaatin qabsoo Oromoo keessa qabsoo Oromoo keessa duudaan seentee qabsoo Oromootti dhagaa gariin magaalaa ta'e urgeeffadhu dhimma godhachuu qabdu godhadhu kanaaf Jawaar wanni inni dubbatee sin jiru garuu manaabaan agartaniinsaa baaragaan agartaniinsaa maal jaan dubbi barbaad manni karaa keessaa jaan amma kun warra Jawaar dubbii barbaadu please maqaa deeggartoota qabsoo ummata Oromoo yookaan deeggartoota bilisummaa Oromootiin Jawaar hin qeeqina hawaasa ta'ii qeeqe yoo feete hawaasa ta'ii qeeqe ati maraataa biraa dhakaan gurrata maraataa biraa dhakaa hin gurratanii mooraa qabsoo Oromoo mooraa waraana bilisummaa Oromoo keessa dhaabbattee achi dhagaa yoo asarte hawaasni Jawaar jaallatu karadha mooraa sanii dhagaa haraa akkasitti beekee jechuudha hawaasni Jawaar jaallatu hawaasni KFO jaallatu hawaasni karaa nagaa jaallatu mooraa achi keessa dhaabbachaa jirtu keessa dhaabbattee dhagaa asartu sanitti dhagaa achi haraa if beekee yaanni ati jettu Jawaar gabaabdutti madaaluun hin geenye amma Jawaar madaaluun hin geenye obboleeyyan isin dhufaa jira gaafii gaafachuudhaaf if qopheessa maaliif akkas jette maaliif akkana jette olola yoo jettan ololli jaarraa abbaa gadaatii fi abaa'oo jidduutti ta'e Oromoo miidhe malee Oromoon fayyan ololli Kamaal Galchuutii fi ololli Daawwit Ibsaatii fi Galaasaa Jilbooti jidduutti ta'e Oromoo miidhe malee Oromoon fayyan tokkos jabaan goone tokkos laafaan goone lachuutu kaartoona godhe akkasitti hubadhu ololli abaa'oo fi leencoo lataa faarratti jidduutti godhame daawwitii simmiine leencoo lataatii simmiine Oromoo miidhe Oromoo akkasitti hubadhu ololli Kamaal Galchuutii fi abaa'oo jidduutti godhame Oromoo miidhe akkasitti hubadhu ololli Jeneraal Haayiluu Gonfaatii fi yookaanuu abbaa nagaatii fi abaa'oo faa jidduutti godhame Oromoo miidhe malee isaan hin miine jara kee dhiisa olola dhiisi wanta sitti fakkaate hojjedhu mooraa qabsoo Oromoo keessa dhaabbattee dhagaa as hin darbin mooraa qabsoo Oromoo keessa dhaabbattee dhagaa yeroo as darbitu dhagaa ati as darbite namni achi deebisaa jechuudha sitti achi deebisa yoo xiqqaate wanta kana irraa if qusadhu qabsoo itti amante ololuun osoo hin taane kajabaattu akka gaaritti cinaa dhaabbachuun deeggarsa godhuun qabsoo san fakkaattee argamuudhaani malee ololaanii miti qabsoon ati jaalattu kajaaramtus kajabaattus
galee kanaaf namoonni baay'een akka garaagaratti warri hubachaa jiraniitu jiru. Hin baaragin baaraydee wanta harkaa qabdu if harkaa gad hin naqin. Baaraydee wanta harkaa qabdu if harkaa gad hin naqin. Waboon horii miti yookaanuu akkanumatti abbaan fedhe kagalchu. Waboon bakka ati jirtu kana bira dabaree jira. Waboon akka ati itti hubattu kana bira dabaree jira. Waboon jabaatee jira. Jaalattee jibbitee. Waboo abiyyiin hin dandeenye namni biraan danda'u. Yoo ololaaf deemte malee caljiitii waboo ta'e gargaarran. Juwaar dandeessu caalii argami dadhabdutti dhiisi. Ummata Oromoo Juwaar jaalatuuf itti dhiisi. Juwaar akkasii Juwaar. Maal si fayyada? Hanga Juwaar hidhaa jiru maal goote ati? Maal goote meenatti hanga Juwaar hidhaa jiru? Oromoo hiriira baasisiisuu hin dandeenye barate. Oromoo waliigalchuu hin dandeenye barate. Miira hawaasa keetii hubachuu hin dandeenye barate. Wanta hawaasni kee fedhu beekuu hin dandeenye barate. Duba kanaa Juwaaritti dhagaara. Juwaar diina raasu. Juwaar diina caccabsu. Qabsoo Oromoo wanni diige olola akka keeysanii kan. Adurreen jaalala keeysa ilmaan nyaattee jaan. Akka nama qabsoo waboo jaalatuu fakkaatanii waboo nyaatina. Akka nama waboo jaalatuu fakkaatanii waboo nyaatina. Ankanumaan isiniidha. Kun jaalalan ta'u. Waboo keessa dhaabbattee waboo jaalachaa wabootti irkattee dhagaa as darbuun hin ta'u. Ati diigaadha. Qabsoo Oromoo wanni diige tana. Qabsoo Oromoo wanni barbadeesse tana. Qabsoo Oromoo wanni horofa keessaa baasuu dide kana osoo akka gandaa fi gosaa wal nyaatanii Juwaar fidee qabsoo Oromoo mataa gubbaa geesse gaanfa Afrikaa keessatti qeeroo Oromoo addunyatti beeksise. Nama kana gorsuu barbaadan bar. Isiniin gorfameeti miti Juwaar duraan ka dalage bar kolkolo. Sin gorfameeti duraan ka dalage. Dandeettii fi kitaabatti dubbiseeti cimina Rabbiin kanneef. Beekumsa qofaa miti ammaas kennaa Rabbiiti. Gaafas yaada kee fudhateeti Juwaar akkasitti Oromoo Kamaal Galchuutii fi Daawit Ibsaadhaa addaan caccabsanii gandaa fi gosatti galchan. Haala hamaa keeysaa waliin nu qabee sadarkaa kanaan nu ga'e bar. Ni dagattanii. Oromoon lagaa fi gosa galtee Oromoon haala hamaa keeysa seentee bara san bar. Yaadadhu bakka gurbaan irraa isin fidee karaarra isin kaa'e. Kolkolo. Duraanuu beekaa keeysa nyaachuu malee uumaa rakkoon qabdan. Erga nyaattan booda boo'uu deemtan. Maan du'iniidha malee amma dhimma biraatii miti. Juwaar maaliif hin du'in? Juwaar maaliif hidhatti nafin? Firii Juwaar Mahammad jechaati erga Juwaar Mahammad bee dhagaatti hartan. Ummata ajaa'ibaati bar. Ummata ajaa'ibaa. Nama isin qabuutu wallaahi. Ummata ajaa'ibaati. Isinii galee? Qabsoo gurguratee Juwaar qabsoo gurguratee Juwaar waboo hiisisee. Waboon Juwaar dura waggaa 30 jirti bar. Waboon Juwaar dura waggaa 40 jirti bar. Dhaaba akka waggaa 40 jiru erga Juwaar hiisisuu danda'e dhaabni san faayidaan qabu jechuu bar. Dhaaba guddaa abaa'oo Oromoodhaaf dhaabbatte ka waggaa meeqa dura dhaabbatte yoo ka Juwaar biyyatti galchee gurguratu ta'e dhaabni san Oromoo faayidaan qabu jechuu bar. Nama tokkotu gurgurata jechuu bar. Osoo ati maal eeyduu beekame. Osoo niini ati eeysa jirtuuti gurbaan si gurgurate. Osoo ati maal eeyduuti si gurgurate. Kunuu gaafiidha. Juwaar qofa itti gaafatamaa 2018. Addi bilisummaa Oromoo atoobis yookaanuu
Atobis meeqaan eltiraadha haa qawwee irraa hiitee galchite Jawaarii hiikee galche. Waraana eltiraa jiru atobis meeqaan fuudhanii poolisii Sinqillee geessan Jawaarii geesse gaafa san. Abjuu yaayatu kolkole. Waraana eltiraa irraa qixqitii meeqaan yookaan atobis meeqaan akka hiriiree gale san Jawaarii galche. Jawaarii galche jiiga. Jawaarii qawwee irraa hiikee. Ifii daddabanii rabbiin sakkabanii jira. Ifii daddabanii rabbiin sakkaban. Haa ta'e garaa haa nyaattu coraaje. Waa hedduutu nu garaa jira. Waan dubbannus hedduu qabna. Bishaaniin afaanii qaba malee silaa waa hedduun dubbadha jette qurxummiin. Wantan dubbadhu hedduun qabaa jette. Haa ta'u. Yooniini wantan beeynu maa harka hudduurraa nu fuuta jette jaartiin soddaa. Waan hin beeynu jaanii maa harka hudduurraa na fuutaa jette. Siigalee yoo hin beeyne dhiisa. Waa hedduu Oromootti gama jenneeti garaa keessa qabannee jira. Waa hedduu. An hayyuun Oromoo maaliif bar? Murna tokkoon irratti xiyyeeffatamaatu na dhibe bar. Sanuu murna tokkoon. Hayyuun Oromoo maaliif nyaattan? Waluma jidduu nyaattan Baaruu Tumsaatis nadhii Gammadaatis Oromumaan nyaate. Nadhii Gammadaatis nama Oromoof dalagu Oromumaan nyaate. Oromumaatu yaamee qabsiise nadhii Gammadaatis waan hunda ni beeku. Jaarraa abbaa gadaa osoo lubbuun jiruuti kophaa isaa osoo jiruudhaan hawaasni Oromoo isa lagatee nama amma abaa'oo kaayyoo jiru kaayyottiin amanaa jira. Jaarraatu abaa'oo tana gadhaabe. Jaarraan osoo lubbuun jiru barahaa adan keessatti kophaa isaa du'e. Nama kophaa isaa arra jaarraan goota keeti. Kijiba qabsoon kijibaan hin taatu bar. Qabsoon kijibaan hin taatu bar. Jaarraa abbaa gadaa osoo inni lubbuun jiru harka isaa nama jibbeetiitu arra piroofaayila godhataa bar. Nama harkaa jaarraa abbaa gadaa jirbee sabaa fi qabsoo keessaa dhiibee goda galchee ololaan jechuu. Nu dhiisaa jara keenya dhiisaa qabsoo naa deemtu. Ati qabsoo futubaa miti. Akka hawaasatti yoo gad deebitee dubbatte jiddu gala taatee yoo dubbatte akka feete akka barbaadde tabbaa feete arrabsi. Garuu mooraa takka keessa dhaabbattee mooraa takkatti asin harin. Osoo mooraa biraa keessa jirtuu yaanni mooraa biraa siif hin ta'u. Kana ifitti miyaati. Maali ati? Osoo abaa'oo jaalattuu yaanni Jawaar siluma siif hin ta'u. Inuma siif hin ta'u. Yaada abaa'oo yaada marroo qabdaati. Yaanni Jawaar never ever siif hin ta'u. Jawaar maaliif akkas hin jeeni wanta fedhees yoo jee siif hin ta'u obboleessa kiyya. Siif hin ta'u. Kaayyotee sanii waladde siif hin ta'u. Jawaar karaa nagaati ati qabsotti aman. Yaada Jawaar irraa ta'u eeysaaf iddaree. Siif hin ta'u akkamis sii ta'a. Maal akkas hin taane beeyte filatte ati already. Wanta takka erga filatte dhiisi bakka. Ka filatte jaaladhu ol fuudhii deeggarii gargaarii lubbuu teetti dhabi yoo lubbuudhaan feete deemii qawwee hiradhu du'i yoo sanii miti jette hawaasa walii qabii akka namni waboo jaalatu godhi. Erga ati waboon jaaladha jette yaanni Jawaar siif hin ta'u karaa hidhannootiin amana erga jette yaanni Jawaar siif hin ta'u Jawaar wanta ati feetuun dubbatu kana ifitti himi. Maal akkamii isinitti himna isinitti hin fannisnu gaa. Yooniini wanti Jawaar sii ta'u wanni Jawaar dubbatu yoo kasii ta'u taate Jawaar marroo bira jira bar silaa filadheetiin dhaaba yaada kiyyaa wajjin walit deemu kaafaa'otti dabalamee jee Jawaar akkas jeemoon jan dhaaba yaada kiyyaa wajjin walit deemu filadheetiin kaafaa'oo seenee jee karaa nagayaa filatee jechu gurbaan. Ati karaa qawwee filate yaanni Jawaar akkamis sii taare.
Jawaar sirriin dubbanne jettee qeequu hin dandeessu ree. Siigalee kanaaf diigaa dhiisii obboleessa kee bakka jirtutti caalii argama. Mana keessa jirtu akka gaarii shaati. Akka gaariitti Oromoo qabsooytuuf eeggadhu. Jecha keetiin, afaan keetiin, yaada keetiin Oromoo jaara jettee Oromoon diigin. Oromoo jaaruun, jaalala Oromoo qabaachuun jaalala Oromoo facaasuu miti. Yoo akka itti qabsooytu hin beekne, qabsoo yoo siif hin galin, qabsoon ana Jawaar irraa eegalti Oromoo jechuudha. Erga jaalala Oromootiif ka qabsooytu ta'e Oromoo tokkotti dhagaa nareen. Murna KFO jaalatutti dhagaa nareen. Isaanis Oromoodha. Yoo siin taane gabaa ta'e tottolchii, libaanatatti aarsii, shittoo itti facaasii, urgeessii, ol bayii, dhaadheessii, Jawaar caalii argame. Bakka. That's it. Jawaar caalii argame. Arrabaan ammoo caalteen argamtu. Arrabaan ammoo homatteef Jawaaritti dhagaa harteef caalteen argamtu. Diiga jirta diigaa. Siigalee. Yoo dhugaa dubbanne namoonni baay'inaan amma qabsoo ummata Oromoo gargaaraa, qabsoo waboo gargaaraa jiran warreen Jawaar Oromummaa isaa barsiisee jechuudha suuraa kana keessa. Warreen Jawaar akka gaariitti jaaree diidu amma waboo cinaa dhaabbachaa jira jechuudha. Siigalee akkas. Kanaaf waa tolchina jettanii waan balleessina. Dhaabbadhaa. Iflaala bakka jirtan. Poolitikaan akkanaan jiru. Himata toli obboleessa kee. Yookaan sagaleen lolu. Yookaan sagalee toluu jette Oromoon. Lameen kana keessaa takka qabaadhu. Yookaan sagaleen lolu yookaan sagalee toluu. Lameen kana hin qabdu taanaan callis Oromoon fayyaddu. Sagaleen hin lolo yaanaan deem gaara dhaqii hidhadhu. Sagaleen tolatan jennaan Jawaar bira deem KFO bira deem. Sasseddan. Siigalee. Karaa nagayaatiin bilisummaan dhuftu hin jirtu yoo kajattu taate yaada keeti garuu ati hangam takka Jawaar irra siigaleen anaaf yaaddu anaaf akkas hangam takka Jawaar irra siigaleen haa ta'u qabsoo ummata Oromoo deeggartaa olola keessaa bahe qabsoo ummata Oromoo jaartaa diigaa keessaa bahe osoo sittin beekamin diigaa jirtaa akkasitti hubadhu. Dhageessee jiran. Yoo nini akkasitti beekte maanaa qabsootuutu siif gala. Miira hawaasa keetiiti dhaggeeffatta. Onnee hawaasa keetii dhahannaa hawaasa keetii hubatta. Hawaasni keekuun akkamnaan ja'a dubbii dubbarrutti irratti if eenyu. Hawaasa if jalaan facaasinaa. Hawaasa walitti hin buusina. Hawaasni ni beeka. Hawaasni marroonis goota isaati. Hawaasaaf Jawaaris goota isaati. Lakkii lameen irraa tokko qabadhu. Atummaan ka qabattu qabadhu. Siif beekaafi. Siif beekaafi ati. Sinnaa beeka. Hin ta'uusa. Siigalee. Kanaaf akkasii jara keenya warri ammoo waboon feene. Warri waboo harkaa jibbu, warri waboo dhageettiin feene. Warri waboon isaaf summiite ammaan tan maqaa Jawaarii warri waboo irratti dhagaa haraa jirtaniif qusadha. Warri duraan harkaa waboon feene amma Jawaar ol fuutanii warri waboo irra dhagaa haraa jirtaniif qusadha. Qabsoo Oromoo. Oromoon isin beeka. Ati qabsoo Oromootiin barbaanne malee akka itti wabootti dubbattu dhabde duraanuu. Siigalee. Amma immoo maqaa KFO qabattee maqaa Jawaar qabattee wabootti dhagaa haruudhaaf haalli sii mijatee jira. Hin ta'u kun hin ta'u.
warri mooraa Jawaar keessa dhaabbatee wabotti dhagaa harus Jawaar isin fayyadu. Kana ifitti himi warri foobiyaa waboodhaa qabdan amma kana sababsattanii karaarra gayyaatanii dibbeetumtan no hin ta'u. Kunis hin ta'u. Arra Jawaar fakkaatee waboo irratti dhagaa haruun no hin ta'u. Arra qabsaa fakkaatee waboo irratti dhagaa haraa yoo taate hin ta'u. Akkasumatti mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo keessa dhaabbattee warri Jawaar irratti dhagaa hartu duraan Jawaar jibbitaa jechuudha. Akkana ummata Oromoo galatoomaa ulfaadhaa horaa bulaa nama olola kana ololu irra wal yaamaadhaa qaanee isaa bakka jirutti nuti akka nu fakkaatetti yaada keenya akka hawaasatti dubbannaa. Kanaaf galatoomaa isiniin jechaa wanni jennu tabiraa yoo hin jiraannes sigalee wanni dubbannu yoo hin jiraannes ammoo callisuun bareeda. Sigalee Doma jedhan gatiin argaan ooltu wal argaa. Afuriin soddoma jedhan gatiin argaan ooltu wal argaa. Laga laggee wagii tanfaana kee argeen ooltu wal argaa. Kee kabbee gammachuu tanabchuutii argeen ooltu wal argaa. Sabuntu koya buntu walagaan oltu walargaa. Sabuntu koya buntu walagaan oltu walargaa. Ashita basargaa seeraraalee. Ashita basargaa sumbarbaadee. Ashita basargaa. Walargaan wallagaa, walargaan wallagaa, walargaan wallagaa, walargaan wallagaa. Sabuntu koya buntu wallagaan oltu walargaa. Afuriin soddoma jedhan gatiin argaan oltu walargaa. Abdi nabi heegaan oltu walargaa. Yashee kuulli wayyaa deemtuu gidduu margaan oltu walargaa. Callee kee diradhu bareedina keetiin oltu walargaa. Beelaan miidhama qubnaaf miidhaga keetiin oltu walargaa. Ansiyaadee ashita basargaa seeraraalee. Ashita basargaa sumbarbaadee. Ashita basargaa walargaan wallagaa, walargaan wallagaa, walargaan wallagaa, walargaan wallagaa. Namni dunia wal argaa. Sanawwenta wal argaa. Namni dunia wal argaa. Sanawwenta
باسنوي كلوي مرمدو زين سنوي باسنوي كلوي مرمدو سفوك ولا مني سفوك ولا مني والفونا كان كني بقوم ولا مني والفونا كان كوبكوت ولا كان وركيدا ولا كان أركان ما في صد ما وادار ولا كان